bulchiisni magaalaa qaamoleen mootummaa sadarkaan jiran kutaan magaalaa Dibaffaanis yaada kana idileessanii gara abbaa qabeenyaatti ofiiruutu kana wajjin walitti hidhamiisa nu uumanii jechuudha. Ate carraan hojii dhabaa kanaa uumamee fira tokkoffaa lammaffaa immoo kan gurguratullee isaatti waan ta'eef carraa walitti hidhamiinsi gabaallee nu uumameera. Walitti hidhamiinsa gabaa rakkan waa'ee gabaatiif waan ta'eef waggaa guutuu kan itti fufuudha jechuudha. Yoo xiqqaate waggaatti marsaa 2 fi sana ol kan oomishnu ta'uu fi akkasumallee waggaa guutuu ittuma fufaa deema jechuudha. Yeroo yeroon yoo kun duuba dadhabaa deema haaraan dhaabamaa jirutti ittuma fufaa deema waan ta'eef dhaabbataadhaan waggaa guutuu hojiidha. Carraa warra hojii dhabaa biraatiif illee carraa hojii uumuudhaaf yaa amma qophaa'e. Lafti kun dargaggoota keenya haa turu harkattaa turuu malee fayyadamummaan isaanii sadarkaa amma dubbannu kanarra hin turre karuma baratamaa ta'een qonna dur beeknu sanaan qotamaa ture. Garuu immoo karuma saniin qofa hojjennee jijjiiramni dhufuu hin danda'u waan ta'eef karaa ammayyaatti ceesisuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef sadarkaa magaalaattis murteewwan jajjaboo murtaa'ee akka kutaa magaalaattis humna taanee jijjiiramni akka dhufutti hojiin jalqabame. Lafti waliigala magaalaa Bishooftuu qabdu xiqqaate hektaara 62 oli sana keessa hektaarri 44,250 kan ta'u lafa qonnaati jechaadha. Lafoota kanarratti bonaa gannaa hojiin hojjennu jira. Ganna midhaanota garaagaraatiin xaafii, qamadii fi midhaanota gosa garaagaraatiin uwwifameeti kan hojjetamu. Bonas akkasuma jallisiidhaan hojiileen garaagaraa hin hojjetamu. Haa ta'uuti garuu ammayyoomsuu hojii wal qabatee hojii bal'aan akka hafu ilaalamaati kan ture. Amma akka jalqabbiitti kutaa magaalaa Caalaqaa aanaa Kiilolee irratti abbaa qabeenyaatiin walitti fiduudhaan waggaa guutuu ijoolleen kun hojjechuu akka dandeessu, waggaatti al tokko kan hojjetamaa ture sun waggaa guutuu akka hojjechuu danda'an, kan oomishan sunis waan biyya keessatti gurguramu qofa osoo hin taane haga biyya alaatti gurguranii diinagdee isaaniitis akka jijjiiruu danda'an, shoora diinagdee biyyaa keessattis gahee isaanii taphachuu akka danda'an kan godhamedha. Kanaaf amma yoo bulchiinsi magaalaa Bishooftuu xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan waldaalee asirratti gurmaa'anii oomisha kanarratti hojjechaa turan abbootii qabeenyaa wajjiniin walitti fiduudhaan keessattuu jalqaba irratti kaayyoo piroojeektiin kun ittiin karoorfame moor fooyyessuudhaan teekinooloojii adda addaa itti dabaluudhaan yeroo ammaa kana akkuma karoora biyyi keenya qabate oomisha alergii dabaluu keessatti hojiiwwan gurguddaan akka hojjetaman kan irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiru. Kanaaf bakkee kanarratti amma kan arginu kun gara duraan sprinkler irrigeeshinii fi faaroo irrigeeshiniidhaan yookaan flood irrigeeshiniidhaan wanta yaadame kana gara drip irrigeeshiniitti jijjiiruudhaan keessattuu itti fayyadama bishaanii qusannaa guddaadhaan gara parsantii 95 oliin efficiency isaa dabaluudhaan akka lafti dabalataallee jallisii keessa galu gochuudhaan alergii keenya guddisuu keessatti qooda guddaa iddoo itti taphachaa jirrudha. Dabalataanis alergii guddisuu qofa osoo hin taane waldaan asitti gurmaa'e kun abbootii qabeenyaa wajjiniin walitti hidhamiinsa uumameen karaa dargaggoota 800 ol kan ta'an yeroo ammaa kanatti galmaa'anii akka miseensatti as keessatti tokkoffaa bu'aa asirraa argamu qooddachaa, inni lammaffaan immoo asuma keessatti mindeeffamanii galii dabalataa kan argachaa jiranii fi even teekinooloojii illee ce'umsa teekinooloojii fudhachuu keessatti hawaasni keenya teekinooloojii itti fayyadamuu keessatti barumsa guddaallee kan irraa argachaa jiranii fi baay'ee irratti fayyadamaa jiranidha jechuudha. Akka mootummaa naannoo Oromiyaattis nutis akka biiroo misooma jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaatti xiyyeeffannoon keenya inni guddaan karoora imala badhaadhinaa waggaa 10 keessatti qabanne keessatti teekinooloojii itti jijjiiruudhaan itti fayyadama bishaan keenya maaksimaayis gochuu keessatti xiyyeeffannaa guddaadhaan kan irratti hojjechaa jirruu fi toora xiyyeeffannaa keenya tokko jechuudha.